Tole nagaa waaqayyo rarri waaqayyo siniif haa baay'atu jaalatamtoota kabajamtoota YouTuber geexee asallaa jiratti argamtan hundi keessanuu sinin jechuun jaaladha. Har'ammoo nyaata biyya keenya tarajjaddaree tananii duuka kiyya buutu innis maali biddeen ciccitaa bitastaasii maali jedhu firfirii jechuudha. Baay'een jaaladha dhugaa ugaan dubbadha dhugaa firfirii baay'een jaaladha. Kanaafuu biddeen harka carraa ta'ee argadhee tananii san hojjechaa tolchaa kanaafuu mooyyuu jechuun biyya tokko waan mataa ofii nama barbaachisaa mitire anas akkasii kanaafuu alma falfaguutu shunkurtii qulqulleeffadhee tadhiqadhee qopheeffadhe dura kanaafuu dhiisaa haati gonfoo qarma waan isheetillee waan takkan argini siniin jedhaa ati shunkurtii kiyya qulqulleeffadhee tanani abbaan gonfoo dhufoo hedha firfirii nyaachisee bakka rafureef firfirii nyaachisee tananii sagaggeessadhee tananii hoo firfirii nyaata yaa'u kaayin beektuu mitire kan ganaa waa baay'ee maddeema jira godha nagaan waa godhu malee ganaa waa baay'eetu jira isiniin jedhaa ganaa waliin taphannaa kanaafuu isa qopheeffadhee jira akkanatti isiniin jedhaa argamna nyaata ijoollee nu furdisa jettanii midhaan lagatina dhugaan isiniin jedhaa waan hojiin nu hojjennu bar isa qotee bulaan biyya keenya waan lafa qotaa oolu ukkuliidha jechuun dandeessanii nu hinda'u lafa qotamu san xiqqoo illa sarreessaaf illee qotee bulaadha. Dhugaan hojiin nu hojjennu akkuma humna na barbaachisa kanaafuyyuu ani daayitii irra jira kana nyaadhu jettanii of wanni hin godhina dhugaan isiniin jedhaa. Inas takka lama furdinne jechuun wanni furdina fidu nyaata qofaa miti beektu hirriibni yoo wal nama makkee zaytiin itti godhadhaa sumaanis ittaasaatu yoo hirriiba batalay hirriibni annamaa wanni kanadha nama fakkeenya baay'inaan yeroo darbee boociin koo xiqqoonatti wanni ta'ee ture ammanarraa badeetu jira hirriibaani batalay hirriiba baay'inaan jechuudha malee nyaatarraa kan ka'ee miti hirriiba gahaa argachuu baannan akkanaan deebisiitii mooyyuu hirriiba gaasii akkanuma mooyyuu yoo duddinatti dhufuu hedu baay'isee garaan kiyya ana boqoq amma hin jiru jechuudha. Gizee baay'inaan hirriibadha lammata immoo gaa inni dhufuu ka'e guyyaa haga inni dhufuu torbee tokko gaa hafe garaan koo baay'ee na boqoqa saniin booda na dhiisaa jechuudha. Kana fakkaataa barbarees qopheeffadheera timaatimii ofii kooktii qofa waan ta'eef timaatimii tokkichaan qopheeffadhee barbareen Itoophiyaa kunoo kana fakkaatan isiniin jedhaa babbareedduuwwan koo argannaan hojjetadhaati nyaadhaa anasin maal seetan wannumti borcii namatti fiduuyyuu shamarran Itoophiyaa borcii qabdi jedhee tooyyaalu darbee batalay dhukkubaan minaamni hoggaa wal qabate malee jechuudha. Maaliif haga ta'e hirriiba gahaa qabnaa karaa deemnaa kanaafuyyuu borcii nutti hin godhamu. Sodaattanii kan hojjennu hojii humnaatii dhugaan isiniin jedhaa biddeen kaan oolnyaadha. Ruuzii hoonyaadhe wanni natti taa'ettanii isaan morka jecha daabboo takkittiidhaan ooltanii gaafa qufaan nu qabe qufaarra uyyuu naaf nu dhugaan isiniin jedha. Kana kanallee keessatti wanni jedhaayi isiniin jechuun barbaada obboleewwan koo akka abbaan godheedha borcii jechuudha. Hirriiba gaarii argatte taanaan ati wanni taate taana sittin ta'u immoo biyyatti wanti nama yaaddessuuyyuu jira jedhee tooyyaadhu ani fakkeenyaaf tanaan dura hoggaan biyya galu moobaayilii moo maal jedhamaa kun kana nan qabaattu ilaalamaayyuu hin jira bootaa kanaa jechuudha. Isa san guyyaa 15 booda bakkuma dhaqee wallaane biyya galeetu jechuudha dhugaan isin ofumaa bada biyya oo galte baqa maaliif karaan nu deemnu kanuma argitan kana bakka tokko bahuudhaaf aga bakka nurraa fagaatu hin beekna jechuudha karaa deemuudhaaf kanaafuyyuu sodaattanii too nyaanni akkana godhettanii sodaattanii dhugaan isiniin jedha biyya ormaa keessatti ho'a kana wajjin mana qulqulleessuu jechuun baru sibiila horkisuu jechuudha bara dhugaan isiniin jedha kanaafuyyuu of hin hubinaa nyaata keessan irratti akkasumas immoo sheebii ofii eeggachaa jechuudha maaliif of hin gatinaa ta'ullee immoo nyaata lagattanii isiniin jechuufanii kanaafuyyuu anarra kun firfirii biyyaan hojjetachaa jira kana fakkaataa boodammoo firfirichi hoggaa wanni jedhe viidiyoo isinitti dheeressu walitti deebinaa isiniin jaaladha. Kunooti akkanarra jiraan isiniin jedhaa kuno barbarreetti godhee jira shunkurtii fi timaatimii dura qolaalla'ee raawwadheeti
akkana hojjette kaakunoo kan tanni isiniin jedha firfirii amma ganaa baay'ee sirriitti wanni jechuu barbaachisa sukkuumamuu barbaachisa akka nama dhufne barbarrichi kunoo kanatti sukkuumaa jira zayitii fi shunkurtiidhaan wal qabsiisee too barbarree isiniin jedha kana fakkaatti kaakunoo koottaa nyaaddaa hundi keessanuu affeeramtanii jirtanii hundi keessanuu warri sagalee kana dhageessan hunda keessanuu sinan jaaladhaa isin affeeree jira koottanii isiniin jedha boodammoo butusxaasii biddeenaa isinitti argisiisaa kunoo isin kana fakkaataa isiniin jechuu kana kanatti sukkuumaa jira kunoo chitte godhee to'i isiniin jedha adiiwwan toonaaf jiraadhaa ishee kunoo biddeenni akkana jira kunoo biddeena keessatti qopheeffadhee jira salsaan kiyya naaf ga'ee too jira anuma duuka bu'aayee laaltanii isinii jedha kunuudhaan akkanatti naa bareedee jira salsaan kiyya amma biddeen kana nas keessatti buufadhaa kunuudhaan biddeen akkana jiru kana argaa kun ija biddeenii sirriitti mul'ata sirriitti ilaala akkatti bareedu baalamu waan tolchee kunooti kanatti ga'ee too jira intala baromtuutti nafne waan takkoomtuutti nafne intala isiniin jedha kunoo nyaata gaarii haa ta'uu jedhaati eebbisaa hundi keessanuu akkuma dura isiniin jedhe affeeramtanii jirtanii koottaa hin nyaannaa isiniin jedha wanni biraatti illee duuka hin jira booka beektu miti bookni illee qophaa'ee jira.